hordofee nam sana to'annoo jala oolchee kaaniif akka barnoota gochiisu hin jiru. Har'a oltee baruu ga'uu keef wabii hin qabdu. Of course lubbuun namaaf rabbiidha kan eegu. Haa ta'uutii garuu hanga mootummaatti dirqama ofirraa qabu mootummaan baachuu irratti baay'ee dadhabina guddaatu jira. Keessattuu dhiigni ilmaan Oromoo dhiiga saree gaditti ilaalamaa jirti yeroo ammaa. Ijoolleen qaqqaaliin biyyaaf sabaaf waa hedduu gochuu dandeessu jechuudha. Karaatti akkasitti citaa jirti jechuudha. Kuni baay'ee waan nama dhukkubsuudha. Baay'ee jechuudha. Wallaahi. Ana amma sirratti dhimma obboleessa kee sooraa sirratti sababa kanaan du'e akkasitti du'e akkanatti du'e waan tokko irraa dubbachuu hin barbaadu. Sababni isaatis qaamonni dhugumatti haqaaf dhaabbataniif hojii kanarratti ogummaa qaban waan kana investigeet godhanii hawaasaaf yoo kan ibsan ta'e haa ibsan. Garuu akka ilma namaa tokkootti mucaan kun lubbuun erga ba'ee ka'een boodatti bakki inni itti du'ee jedhe hoteelli inni itti du'ee jedhe sa'aatii kam akka hin dhaqee achi qubate sa'aatii kam irratti akka lubbuun isaa ba'uun barame osoo achirraan socho'in qaamni poolisii dhufee ilaale waan kana cheekii godhee reeffasaa sana achii kaase eenyu akkamitti kun osoo investigeet hin godhamin informationii garaagaraa callisan inni kaan mana shaaworii osoo fudhatu kufee jedha inni kaan immoo bakkeetti waan wantoonni dubbatamu waa baay'eedha kun ta'uu hin qabu ture kun biyyattiidhaaf safuudha jechuudha. Lubbuudhaan lubbuu ilma namaatii bar gatii addunyaa kanarra waa hundaa qaalii ta'e jedhe jechuudha. Lubbuun ilma namaa sadarkaa kanatti yeroo vaaliyuu dhabee jedhu maali mootummumti biyyi inni jedhamee ittiin dubbatamu. Biyyi tokko seera ittiin bulmaata jabaa tokko yoo hin qabaanne eegumsa lammiilee isiitiif seeftii hawaasa isiitiif humna hin qabdu yoo ta'e jedhe maqaan biyyummaa isaan jedhanii alaabaa rarraasaa deeman maali? Namni dhuguma du'a wal ajjeesa wal waraana kun waan jiru garuu namni waa yakke sun immediately qabamuu danda'u qaba akkaataan itti waraaname yookaan ajjeefame yookaan itti rukutame qorannoo investigeet bal'aa ta'e uummanni akka baruutti jechuudha dhiyeeffamuu qaba. Biyya kana keessatti wanta akkanaan jiru hadha abbaan fedhe dhahee lafa si gombisee osoo bira deemee jedhee abbaa kanaa jedhanis gaafatu hin jiru. Maatiidhuma rabbitti fuudha hiriyootuma jaallattootuma keetu guyyaa lama sadii si faana boo'uun dhiisu. Kana caalurraa fakkeenya fudhachuu hin dandeessu. Hacaa'oluu Oromoo biratti namni qaaliin jaallatamaan hin jiru. Hanga yoonaatti dhugaan mucaa kana dhugatee taa'aa jira. Hacaaluu ol kaa'a jechuun biyya kana keessatti yaarsoo influential waa hedduu keessattuu hawaasa Oromootiif waa hedduu nama godhee Oromoon akka ijaatti eeggachaa turteedha Hacaaluu jechuun. Dhabdee taa'aa jirta Oromoon. Dhugaan Hacaaluu arga du'e Hacaaluu waggaa meeqa? Hanga yoonaatti wanti barame jira nothing. Hoolaan abbaa abdate duba bakkee bulchaa. Gaafa guddaa keessarraa gombisanii deebiitti dhabdu xiqqaa kee immoo abbuma fedhe karaarratti akka qoshaasha jechuudha yookaan wama fuulduratti feestaala fuuldura jirtu dhiitee bira darba jechuudha. Si galee hanga yoomitti keessattuu Finfinnee kana keessatti wanti gaggeeffamaa jiru baay'ee waan nama yaachisudha. Ilmaan Oromoo ijoollee qaqqaalii meeqa jechuudha. Wajjin nugna jedhaa fuudhanii mana hoteelaa geessaa jechuudha achitti waraananii jechuudha ijoollee Oromoo. Waa hedduutu deemaa oola. Tokkorraa tokko fakkeenya fudhatanii ka'anii adabbii wal madaalaa ta'e kennanii fi kaan akka irraa baratu hin godhamu waan tokko. Poolisiidha ganda keessa deema hidhatee uffatee maali ga'een isaa yoo nageenya uummata kanaan eegsisu ta'ee jedhe. Siyaasaafuu hangatii hin qabneefuu nama reebaa oolu miti. Ani fuula keenya agarsiifannu illee hin qabnu. Garuu haala ammatti jiramu kanaan nama yaaddessa. Obboleessi keenya Soraan boqoteera. Isa deebifnee hin argannu. Carraa nuti amma qabnu dhugaa isaa barbaaduu duwwaadha. Dhugaa barbaaduu gaafa jennu immoo waanuma tilmaama keenya waanuma nutti fakkaate as baanee yaada qabataman qabne burjaajessinee miti. Wanti amma miidiyaa kana irratti godhamaa jiru tokko dua Soraattis akka qoosaa jirtan nutti nu badhaan namoonni baay'een.
maatii isaallee mucaanis akkam boqonnee gochaa jirtu maatiin isaallee akkan obsine gochaa jirtu jechuudha. Kanaaf waan hojjetamu hunda Facebook irraa ilaaluu barbaanna baay'een keenya. So namoonni tokko wanta baay'ee dubbachuu hin danda'an. Sirreeffadhee yookaan order godhadhee miti kanan dhufe. Tokko warri miidiyaa keessan guddifachuu barbaadan du'a namaatti qoostanu lubbuu namaatti qoostanu mucaan kun mucaatti qoosan miti. Mucaa du'a isaatti qoosan miti gaafa lubbuun jiru. Qoosaan maal akka ta'e nama isinitti agarsiisaa ture waan ta'eedhaafi tilmaama isinitti fakkaateen asii achiin burjaajessinaa. Amma namoonni baay'een hiriyoonni isaa kan itti dhiyaatan kan waliin oolan waliin bulan illee hordoffii jiru kana akka sodaatan. Isin yoo namni waa'ee soraa odeeffannoo wayii kenne nama sana deebisee sodaachisa namni keenya baay'eensa. Please soraan numa hundaa hojii walii barreessaa ture namoota baay'ee hojii walii barreessaa ture. Waan waggaa tokko dura waan kaleessa inboxiidhaan walii barreessitan asirratti baastanii ajandaa biraan godhina. Bakka darbenni sa'aatii kanatti waa'ee sanaa haasa'u waan tokko fayyada. Namootni qoosaadhaafis maaliifis walii barreessaa turan akka waan diinummaa ta'etti as deebitanii maqaa isaatiin asirraa lafan dhiitina. Boo'icha sobaa waliif hin boonye. So screenshootii inboxii irraa guurtanii asirra naannessitan tokko lammata. Erganni du'ee booda namni dhaqee follow godhee waan isa jaallatuuf dhaqee follow godhe. Akkaawuntii isaa screenshootanii gootanii asirra naannessinaa TikTokii isaa ta'u Facebookis. Baay'een isaa warra kanaan dura san beeknedha asirratti. Namni irra bu'aa jiru jechuudha. Warri beekummoo warra quba san qabnedha. Inni kan biraan namoonni itti dhiyaatan tarii iccitii isaa beekanu adeemsa isaa beekanu odeeffannoo akka hin kennine gochaa jiru. Wanti hojjetamaa jiru immoo jira odeeffannoo kana hunda miidiyaa irraa argachuu hin barbaadina. Kan amma kanan isinitti immoo dhufee tokko feek akkaawuntii banatanii warri abalutu ajjeese ragaa viidiyoo qabna viidiyoo maali? Kaameeraa daqqanateeti kaameeraa karaarra dhaabeetu akka hojjetaa namni akka hojjetu. Soraa kan jaallatu warra Facebook irraa lafa dhiitu kana qofa miti. Poolisii keessaa nama baay'eetu isa jaallata. Namoonni ogummaa seeraa qaban namoota baay'eetu isa jaallatu dhugaa isaa barbaadaa jiru hanga danda'ametti. Dhugaan biyya kanaan ba'amuun ba'u isa waan waliin beeknu. Garuu immoo dhugaan soraa ba'uu danda'a. Akka ba'uuf garuu wanta dandeenyu tumsa gochuu qabna. Kaleessa gaafa soraa wareegamu reeffa isaa simachuudhaaf kan hospitaala Paawulos deema nama qubaan lakkaa'u ture. Buraayyuutti kan dhaqee geggeessa ijoollee Wallaggarraa baqatanii dhufanii as jiran baay'een jira. Warra akka isaatti jooraa jiraatan warri beekamtiidhaaf asirraa lafa dhiitan achitti hin argine jechuudha. Kanaaf yoo danda'ame inni beekumsa qabu beekumsaan. Inni maallaqa qabu maallaqaan bakka barbaachisu. Inni humna qabu humna isaatiin. Dhugaa isaa baasuu irratti haa xiyyeeffannu malee jaalala isaaf qabnu wanta waliin dubbanne wanta waliif barreessine asirra naannessine waan tokko bu'aa isaa buusaan jiru.
Suraan akkas jedhee ture, akkas jedhee ture, akkas jedhee dubbatee ture waan bira. Tokko isa kana. Inni kan biraa kana isinitti immoo dhufe haadha isaa kan deeggaraa ture suraan. Harmeen isaa ammatti gaddarra jiru. Owwa kanatti gargaarsa isiniif goona jechuun akka waan bakka mucaa keetii yoo dubarrii kana fudhadhu jechuu fakkaata waan ta'eedhaaf erga isaan tasgabbaa'anii booda namoonni naannoo sana jiran deemanii akkaawuntii harmee isaa sana baasanii isaaniinis hubachiisanii akka isaan deeggaraman gochuudha. Kan biraan suraan hojii baay'ee hojjetee kan lafatti dhiisee deemetu jira. Almost xumuraaf kan ga'e illee jira. Hojii sana hawaasa bira akka ga'u namoonni ogummaa qaban ogummaa isaaniitiin warri maallaqa qaban maallaqaan hojii isaa sana hawaasa bira akka ga'u tumsuudhaaf ufaa qopheessinu harmee isaa deeggaruudhaaf immoo warri naannoo sanaatti dhiyaatan haala mijeessanii isa kana irratti of qopheessaa. Ammatti soraadhaaf wanti gochuu dandeessanu dhugaa isaa barbaaduu qofa. Dhugaan isaa yoo argame namni amma tokko sammuu isaa boqonnaa argataadhaan malee soraa deebisaadhaaf. Garuu maqaa isaatiin hin daldalinaa please. Mucaan kun namatti qoosanu. Odeeffannoo hin taane burjaajessitanii warra haqa isaa barbaadu karaarraan dabsinaa. Hojii maneetti hin baay'isinaa. Amma danda'amutti hundiyyuu hordofaa jira. Dhugaan isaa akka argamuu fi ifaajee gochaa jiru. Nutis amma jirrutti keenyas dabareen boru kanuma waan ta'eedhaaf amma jirrutti immoo dhugaadhaaf dhaabbannee dhugaa namaa barbaannee dhugaa namaa dabe hanga dandeenyu jechuudha. Humna qaba jechaan jiru. Hanga deemuu danda'utti lubbuun obboleessa keenyaa lubbuu sarii akka hin taane dhugaan isaa akka mul'atuu fi bakka deemuu qabnu deemnee aarsaa kaffalamuu qabu kamiyyuu kaffallee hin barbaanne. Utuu kana goonu yoo duune dhugaadhaaf duune waan ta'eedhaaf waan tokko nama hin cinku. Namoonni ati sofeegii eeggannoo godhii maal jettanu galatooma. Finfinneen kun akka durii miti. Haalli jiru baay'ee jijjiirameera, baay'ee ulfaataadha. Of eegdillee waan dandeessu miti. Qaama dhufee si ajjeesu, qaama dhufee si hudhu, qaama si miidhu akkaataan itti adda baafattu jiru. Gonkuma manaan bayinii yoo jetteen alatti akkamiin akka duutu saatii akkamii akka duutu wanta ati beektu jiru. Oromoon as keessa jiru baay'een isaayyuu waliif diina isaa alagaa miti. So hangunda gaarii wanta dhugaa ta'e irratti hojjetaniif gaafa guyyaan keenya ga'e nus deemna. Dhugaa obboleessa keenya Rabbi nuuf haa baasu. Anis, atis, isinis dhugaan isaa akkamitti bahuu danda'a isa jedhu irratti xiyyeeffannoodha malee tarii akkas ta'a laata. Ebelu wajjin kana walii barreessaa ture. Yeroo lubbuudhaan jiru akkas jedhee ture. Akkasitti rakkachaa ture. Akkasitti kana dhabe. Waan tokko waan fayyadu. Akkasumaan awwaara kaasuu ta'a. Inni kaanatti alagaan afaan biraatiin hiriyoota isaa tajjeesee jedhee barreessaa. Inni kan keenyaa mara iskiriinshuutii godhee fida. Hiriyoonni isaa warri itti dhiyaatan illee odeeffannoo jiru irratti akka tumsa
sanuufi karaa cufu jechuudha. Amma yoomitti akkas taana. Silaa erga namni du'e booda waliin boonuu aadaa keenya. Akkaataa boo'icha keenya ammoo maaliif hin bareechannu? Hundi keenya iyyuu osoo wanta kana xiyyeeffannoodhaan ilaalle odeeffannoo tokko gaafa argitanu maddi isaa eessaa barame dhugaadhamo dhugaa miti jechuudha. Utuu adda baafame utuu adda hin baasin fuudhaniituma fiiguun gatiin qabu. Warra du'a isaatti qoosus warra ajjees irraa adda baasne ilaallu akka kan kun diinni cimaan isaa dhugaa isaa dhoksuudhaaf ifaaju kana odeeffannoo gara dabarsuudhaaf konfiyuus nama gochuudhaaf wanti gochaa jirtan kun sirrii miti. Diinni soraanni guddaan jira kana jechuudha. Gama tokkoon bu'aa gamanaan immoo waan biraa dubbachuun ijoolleen keenya Finfinnee keessa jirtan immoo hanga dandeessanitti wal to'adhaa baaf gala keessan gaafa manaa baatanu hiriyaa isinii wajjin galuu hiriyaa isinitti dhiyaatu bakka kanaan deemaa jira jedhaati itti dubbadhaa. Hanga danda'ametti namni gaafa du'u hin beeku tarii nan du'aa laata jedhee waan tilmaamu hin qabu. Ta'us garuu obbolaadhaa wajjin jiraattu taanaan maatiidhaa wajjin jiraattu taanaan hiriyaa waliin jiraattu taanaan oolmaan koo irra akkanaa bakka kanaan deema waan akkasiin hojjedhadhaati walitti himaa gaafa namni isiniif bilbilu gaafa waliif bilbiltan bilbilan hanga dandeessanitti kaastanii illee dubbachuu dadhabdan teekstiidhaan walitti himaa wal hordofaa jireenya waliis hordofaa namni akkamitti jiraata eessa jiraata isa jedhu sun wal hubadhaa walii yaafadhaa hin gaaba. Nuti asirraa gandaa wal nyaachuu gaaf tokko Wallaggaa fi Arsii gaaf tokko Wallaggaa fi Jimmaa gaaf tokko Shawaa fi maal walitti duuluudhaan biizii taane yerootti walii yaafannu yerootti wal tokkoomsinu yerootti waliif hojjennu waliin hojjennu wal dhowwinee biizii wal goone inni silumayyuu jiraachuu keenya hin barbaanne immoo sa'aatii nuti akka kanattiin biizii wal goonetti akkamiin akka nu keessaa nama barbaadu jaamsu nama barbaadu ajjeesu irratti hojjeta jechuudha. Akkuma irra tokkummaadhaan nama du'e boonyu kana namni jiru immoo tokkummaadhaan walaa ijaaru. Gaafa boo'ichaa qofa dhumne maxxansi keenya boo'ichi keenya jechoonni keenya mararteen keenya jaalalli keenya asirraa wal fakkaachuun kotti ga'ame. Yeroo namni jirus jaalala waliif haa labsinu walaa iyaafannu wal dhiibuu gandaa wal qooduu wal jibbuu wal irratti duulu utuu quba wal qabaanne bar wanta baay'ee walii gochuu dandeenya. Du'arraa wal oolchinaa osoo hin taane amma tokko silaa akkas babbanne hin banne jechuudha. Tu wal hordofna ta'e tu wal jaalanna tu wal barbaanna ta'e namni sa'aatii kana yoo dhabe illee Oromoo gaafachuurra nama biraa gaafachuu filata bara. Sababni isaa otoo nani rakkoo koo dhufee asirraa namatti madde iskiriinshoot godhee miidiyaa irra baasee ittiin naarrabsaa oola. Kadhattuu akkanaa qafaa akkanaa jechuudha. Kanaaf wal baqachaa jiraachaa jirra wal baqachuun keenya immoo diina afaan nu buuse. Mee amma dandeessanitti akkuma amma akkasitti walitti dhufee namni yaada tokko maddisiisu kanatti gaafa lubbuudhaan jirtanus yaada tokko maddisiisaa wal tiksaa. Keessattuu immoo yaaddoon qabu artistoonni Oromoo kan dhugaa Oromoo dubbattan baay'een keessan of eeggannoon gootanii
akkuma barbaadan deemtu. Oromoon baay'ee sin jaallata dhugaadha. Bakka isin argetti suuraa isin waliin ka'uudha. Maal isin dinqisiifataan keessan isinitti jaama. Sana fakkaatee immoo kan sin gaadus akka jiru. Hin dagatina. Dua nama keenyarraa barachaa jiru. Rakkoon keenya maal taanaan dadhabinni keenya maal taanaan nama keenya dhabaa jirraa jennee namni yaadaa jiru hin jiru. Dadhabina keenya dogoggora keenya sana sirreeffachuun nutti ulfaate. Gaafuma boo'ichaa wal geenyee uu jennee galle. Torban tokko booda ajandaan keenya waan biraati. Akka kanaan immoo yoomiyyuu mammaan duraan qoodu. Finfinnee reeffa ishee aadaaf erguu inni ibsitu akkas taana. Yaanni haasaan koo walitti naa qajeeluu dide. Tartiibas godhadhee miti kanan dhufe garuu haala isin asirraa itti jirtan kun dhugaa mucaa kanaa dhoksuu irratti yaaddoo natti uumeetani. Burjaajoftanii waliin burjaajessinaa. Dhaamsi kooni dhumaa namoonni amma yoonaatti dhugaa suuraa barbaaduudhaaf tattaaffii gochaa jirtan guddaa galatoomaa. Warri haftanis immoo namoonni hojii gaarii hojjechaa jirtu wanta hunda miidiyaa irratti yoo dubbatame rakkisaadha. Jabaadhaan isiniin jedha. Warri haftan immoo warri kaanis immoo kara dandeessanii ogummaa qabdanii beekumsa qabdanii wal cinaa dhaabbadhaa wal deeggaraati. Dhugaa mucaa kanaa nuu baasaa. Rabbi haqa isaa nuuf habaasu. Soraa dhabneerra awwaalleerra kan nuti gochuu dandeenyu dhugaa isaa barbaaduu qofadha. Namoonni jecha isaa kanaan duraa barreeffama isaa kana
Share oleh godama.